guddatee as gahee nama jechisiifti. Maaliif jennaan wallaalli agartee qaanyiin qabu barachuudhaaf gaafatanii immootu biyyuma akkana jennu tana keessattuu kanatu jira. Aalimni wal gahuu dadhabee jecha bal'inatti biyyattii waliin jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan keenya aalimni nama keessaa du'uun miidhaa guddaa namarra fida. Aalimaa fi agartee bishaan biraa deemanii osoo hin fagaatin dheebotanii jedhan. Dhugaa isaanillee namni agartee ka waytii bira jiru hin beeku. Wayita biraa siqe beeka duuba. Kanaaf agartee anas irratti dhaamsi ani qabu yeroon agartee ka gabaabduudha. Aalimman biyya keenyaa akkuma argaa jirru warri dirra sheeka keenya kaar'aa kun deemaa jiran. Wal jala yaa'aa jiran ammallee hikmaa rabbii kana. Kanaaf agartee tokko tokko agartee nuti dhaga'u jirru nuti duratti argu jirru kana malee homuun jiran. Kanallee agartee uummanni keenya itti fayyadamutti hin jiru. Fayyadamuu yoo jennu akkami? Fayyadamuun amma teknooloojiin tole. Zabanni cufti waan ufii qaba yaa obboleewwan kiyya. Zabanni cufti waan ufii qaba. Dur zabanni agartee ka alimman keenya baratanii barsiisaa jiran ka isaan irraa dhufan kuni zabana barakaa qabu ture. Zabana agartee ka namni ganamarraa haga galgalaatitti haajaa 10-15 fixatee galu jechuudha. Har'a zabana nuti keessa jirru kanaan keessatti taqaarubni zabanaa argame alaamaa qiyaamatti yeroo walitti dhihaattee jechuudha. Zabana irraa boodaa keessatti yeroo walitti dhihaata. Hadiisa nabii keenyatti alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf agartee lafti dhiitemaa fi bariitee dhagayan. Bariitemaa fi dhiitee dhagayan. Osoo haajaa takka hin fixanne guyyaa tokko keessatti ka duraan haajaa meeqa fixatu namni haajaa takka osoo hin fixanne oola duuba namni. Haalli kun maali zabanni walitti dhihaatu? Kana duuba addunyaan laalteeti warri silaa agartee dhihaa kadiinii agartee hin qabne kuni laalanii yeroo tanatti akkaataa itti fayyadaman lafa kaayatan. Aslitti namni yeroo itti fayyadamaa ture ummata muslimaati. Ummata muslimaa irraa fudhatanii isaan immoo hojiitti hiikkatan. Ajaa'iba rabbii. Nullee akkasitti hojiitti hiikkachuu qabna asliinuu teenna. Kanaaf agartee yeroon dahaba ammaan kana wanni sagaleen aalimman keenyaa ka bakka adda addaatitti barsiisuu jiran tokkollee waraabamee kan dhaqqabeen jiru haga ammaa. Sheekolee ala jiran yoo taate malee ka warra biyya keessa jiranii. Silaa warra biyya keessatti qaraasisuu jiran. Ka funuuna agartee ka fannii cufa agartee tokko tokkoon akkana qaraasisuu jiran kuni waraabamee lafa kaayamuu qaba. Nama kana borni dhabne akkuma nama har'a dhabnee kanatti. Akkuma aalimticharra dhabnee kanatti dhabuuteen. Akka dhabnullee ni beeyna. Laazima namni agartee dhabamaadhaa rabbituu nuu dubbate kullu nafsin zaa'iqatul mawti eega jedhe cufti lubbuutuu du'anii dhandhamtii namni addunyaa kanarratti zalaalam ta'u hin jiru. Eegasuu maal nu barbaachisa irraa waraabbannee lafa kaayatuu nu barbaachisa. Wanni amma ummanni biraa nu caalen ummata keenya ka Oromoo sheekolee teenna ka Oromoo wanni namni biroo ittiin caale waraabbii callaa wanni biraan jiru. Afaan biraa yoo ati beekte hattan ummata Sumaalee ka silaa agartee ka nurra xiqqashaadhaa baay'innaalleen kitaabni ati afaan isaaniitiin hin waraabbamin ka ati barbaaddee dhabdu hin jiru. Kitaabban sunanaa ta'e agartee ka mutuuna adda addaa ta'e kitaabban agartee ilmii alaataa kana ta'e cufa waraabanii agartee ka nizaamumaan ta'anii sheeyticha waraabbii macallaaf qopheessanii akkasii waraabanii irraa lafa kahanii jiran. Ammaan kana namni agartee ka akka durii kaan ilmii deemee xaalibni barbaadee qara'u sun zabanni xiqqeessaa deemaa jira waan san. Amma namni masiiduma keessatti dacha'ee nama sadihin nama afuriin kaasitti agartee ka mobaayiluma isaa keessaa gabbanatee akkana marsanii taa'anii agartee ka guyyaan sagantaa godhanii akkasitti qara'anii irraa fayyadamuu jiran. Akkasitti namni ilmii baasuu jira. Namni akkasitti aalima ta'e ka ammaan kana agartee seenan nu haasa'u kan nuti agarru hedduudha. Gosoota adda addaa biyyoota adda addaa irraa jechuudha. Wanni kun nama keenya biratti immootuu daguu guddaa keessa jiran. Ilmiin tun haa waraabamtu. Ilmiin tun agartee ka sheekoleen teenna waan mara isaanumarratti dhiisuu osoo hin taane haala kana mijjeessanii fi namni dhaqee irraa waraabu argame bira taa'ee niyyatee wanni kun waan akiraati jedhee akka sanitti irraa waraabee lafa kaahuu qaba. Sheekoleen kun yoo darban nama tokkotu gaafa tokko roobee baaleetitti waan jedhe nama sheekaati wanni an sodaatu jiru jedhe. Zabanuma kaluu kanaa beeka. Wanni an sodaatutti jiru nuti warra amma jirru kana rabbiin rahmata nuu godhe nama nutti waa himuu ni qabnaa jedhe. Immootu ijoollee teennatti nama waa himutu dhabamaa jiraa sodaachuu jiraa jedhe. Mee sheekolema teenna sheekoleen roobee keessa waan biraati. Kutaa Arsii kana kabaalee kana keessa waan biraati. Ilma sheekaa ka sheekarraa ilmii fuudhee agartee bakka sheekaa bu'e jedhaniin agartu. Nama tokko callaa himan. Ilma sheesiraaj koloobaa jechuudha. Duuba yaa obboleewwan kiyya bifa kanaan kasaaraa keessa jirra moo nuti maal keessa jirra? Ilmii agartee kanuma qadrii ilmii qabutu waa'ee ilmiidhaa beekaa yoo ilmi sheekaa baratee sheekarraa bakka bu'in ka biraa maal quba qabaayyuu duuba. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya karallee rabbuma asiin nu gahee rabbiin nu haa teessu. Wanni kun itti yaadamee waraabamee ilmiin kun lafa kaayamee yoo jedhe
afaan kanaan agartee ka namni guddatu bor namni agartanii mijjaafaa dhabuudhaaf sababa adda addaatiin karaa adda addaatiin namni agartanii ka hedduun kun jechaadha ilmii dhabee lafatti hafuu isaattu mala gaaf waraabbiin jiraatte immoo sanirraa fayyadama. Ani dhaamsi kiyya guddaan bakka jiranitti ka warra ala jiruu ta'e ka warra biyya jiruu ta'e haala sanitti yoo fayyadaman barbaachisaadha. Karaa sanirra yoo deeman barbaachisaadha. Waan kanatti agartee haa dammaynu jedha duuba. Kana fakkaataa dhaamsi kiyya. Insha Allahu ta'ala sagantaa biraatii walitti deebinutti nagahan. Jazakumullahu khairal jazaa. Masha Allah. Sheekh Hussein amma asirratti insha Allah dabaltiin isin nuuf dabalta yoo jiraate itti dabaltanii ammoo bartoota diinii ilmii barataniif kitaabni gartee olomaa in kenna baase addunyaa keessa guutee jira ka danda'e ni bitataa ka addunyaa qabu ammoo bitee walii ergaa kanaaf barattoota gartee ilmii baratanii wanni isin dhaamtan maali? Bareeda gaafi bareeddu wanni dhaamnu walumaa dhaamna ofiillee dhaamna warra gartee nu dhaga'u ofiillee dhaamna sadarkaan garteetti nimu wanni sheeka kana gartee akkanatti namu addunyaa raase addunyaa marti dhabakka jirtu du'a sheekaa haasoftuuf ilmi beekumsa kana mana ittiin dhufne xaaranii ifaajanii bu'aa bu'ii hedduu keessa dabranii jiruu fi qe'ee ofii itti gatanii kan magarteetiin sun agarru kan nama fedhe ganda ofiin jibbu qe'ee ofiin jibbu baruma fedhete aanaa ofiin jibbu ilmi tana garteetiinu akkas godhe baratan malee waan kana argatanii sadarkaa kan ilmiitii argatanii baradhaa isiniin jedha haa barannuus jedha barnoonni garteetiinu umriin hin daangessu umriin nama hin daangessu zamana kana keessa waan isin ajaa'ibsiisu uzriin hin jiru uzri rabbi laafise namni yeroo ammaa kana siree ofiirra taa'ee baratu jira laakiin waan tokko rabbiin jala buuse mashguulummaa aanjoo dhabu yeroon tan garteetiinuu barakaan keessa dhabamu dur akka mashee tamamasi kaase guyyaa kana tokko guyyaan kun dheera dafeen dhi'u hajaa hedduu fidate ammus hajaa takka hin fidin lafti dhiite jechuudha subhaanallah hajama takka sirbi tokko sun gartee hin obbaasin dhumata haa taatu akkuma gartee jirtutti tana gartee rabbi deemaani waan rabbiin deemuun uumaa gartee ittiin kanaaf rabbiin barakaa keessa nu haa kaa'u bakka jirru haa barannu haa gartee ittiin ilmi tana jala haa deemnu guyyaa ta'u gartee ittiin nam ilmiin tun gartee onnama qabdii nama mudhifti sadarkaan ilmiin namaa kennitu waan takkaalee argatuu hin danda'anii kanaaf dhaamsi kiyya garteetiin bakka jirtanitti carraa argattan barachuu yaala baradhaa kana isin dhaama tabiraa wanni an daru wanni an jedhu amma rabbiin laafise biyya hambaan ummanni gibraa waan ulamaa'ii aalimaa gartee miti waan khaxiibeen tokko lafan buusan waan khaxiibeen jedh lafan buusan barreeffama wani waraabanii kaan ilmii miti hadiisa nabiitii miti quraan rabbiitii miti mammaaksu amba biratti mammaaksu qiimaa qaba mammaaksa qoranii wanni waraabanii ol kaan jechuudha ulamaa ittiin agartee meeqatu muka jalataa gadhaa agartee deenu rabbi malee namni quba kan qabne meeqa jiraachuu kanaaf bakka jirru agartee ulamaa ittiin agartee iyyaafannee haasawnummaan agartee isaan irraa bahuuf ibaaraan isaan irra kaaniif takdiirri isaan godhaniif hiikni isa irra kaan ka ajabaatu haasawnummaan isaanii tokko ajabaatu jira kanaaf carraa kanatti agartee rabbiin laafisu jira bakka miidiyaan dhaqqabeetti agartee dhaqanii warra agarteetiin addunyaan gurra isaanii beektu ka fuula isaaniitiif sagalee isaanii hin beekne jira kanniin to'annee agarteetiin haa hordofne haa asbaamne haa irraa agarteetiin taarika isaanii adda agartee sheekaa kan agarteetiin taarika isaanii usu gaafa isaan jiran akka itti ilmii tana baratan isaan barreessan waan laakiin san calna gaamiti silaa bira ta'anii ni irraa waraabanii irraa barreessanii usuu isaan jiran jechuudha usuu isaan jiran usuu addunyaan tun garteetti nu argite usuu umman isaanii kun isaan arge silaa gartee waa hagam garteetti yoo garteetti waan jedha akka beekaniin nama dhufaa jedhan adda gartee barri warra kitaaba isaaniitiif warrannaa beeku callatu wanachuu irraa bar nama kana kanaaf qiimaa isaanii gartee guddoo rabbitu beeka kanaaf kun maadha dhufannaan wal quba qabaachuu dhabuudha aaliman ta'in haa quba qabaannu haa barannu wani walii dhaamnu bakka jiru gartee diin rabbi jala haa deemnu haa gartee hordofnu sinin jedha kanuma dhaamsi kiyya jechuudha. Jazakumullahu khairal jazaa dhumarratti insha Allahu al-baari gama sheeka kennaa sheek Muhammad Waadootti sin dabarsaa sheeka olomaa agartee hedduu dhabnee
برما كان كيسا عالم قدا بهار الدنيا عربا في أجم اتفايا دمتو شيخ محمد أمين قرر أمنه اتيان سودان دكتور عبد الشكور اللي ديماني جراني اتيان سودان بيا كيسا اللي كاكا سعيد أبو بكر إمام مسجد أغرتيتي نوري أمنه حتى أمو بحر أغرتيتي بكمسا كان الدنيا قوتون ربدي شيخ محمد علي آدم موسى أمنه كان رت إن شاء الله دام سولي قلا ولو ما أغرتين الرديم أجرو كناف مال جتني علمين فورا مجرت مفورا ما انجرتو نسيان غرتي اسن أمتك الناف يوكان عربا فأجما فدام تمالي دا فرمان أمو مالي دا حواسك الناف وانجر إن شاء الله نوتو مرتني غما شيكا كيات تكالتي نسن دبرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقفتوتا ميديا كينيا ربي سبحانه وتعالى قويا كان نينا النساء قمتشو دانا النساء رفاتو دانا النساء قمتشو ندولين أكما نانويتو رفاتو ندولين نورانا نويتيجو دا قروا إلمنا ما أكا rifaaturraa hedduu yaadda'u rifaatuun amata keessa utara takka dhufte fakkeenyaaf namatti jechuudha takkittiisanitu gammachuu amata hedduu nama harkatti booressa har'a agartee caalima guddaa dhadhamne caalimni kun sulmatun fil islaam jedhani qaawalli takka islaaminaa keessatti argamuudha jedhan tuuba bikka caalimni keessa luqqa'esan namni biroo ka amma ifaajee xaaree ilmii walitti qabee bikka san dhufee guutu dhiiroo argama wallahu alam kana ilmi rabbi fidhiisna nama sodaachisa akka haala zabana ammaa laallutti jechu maaliif jennaan ilmi namaa bubbee ta'ee jira jechuu yeroo ammaa keessatti guyyaan isa gahuu dadhabeeti jira mashguula heewa samaadha waan adda addaatiin barumsi lafa guute wanni baratan akkasuma wanni hojjetanis lafa guuteet wanni baratanis lafa guuteet wanni haajaa jedhamtullee lafa guute jechu haajaa gartee dur namni ala gabbahee nama iyyafatee miila walitti deeme haajaan akkas fa'atti dhufti farda nama iyyabbatanii guyyaa dheeraa fa'a booda nama dhaqqabdi haajaan amma gartee namni mana taa'eetuma haajaa feesbuuk isaatiin bitata tiwiitaraan bitata imoodhaan bitata waan gosa adda addaa wasaabbiidhaan bitata asuma ganama yaate jechuudha telefoonni kun haajaa wali qabee fida namticha kana gartee mataa isaa boqoysee haajaan kun ta walii haajaa boy wallaalee dhamee akkasumatti hafa namni zabana kana gizee laallu akkasi zabana kana keessatti ilmii ulamaa'iin haffastee fidde san gurumattuu dhaga'uu danda'a haffasuu dhiisi haffasee caalima ta'uu dhiisi gurumattuu caqasee katabee waan gurra dhageessan namaa dabarsuu danda'a gubbuma kanaawu jechuun nama sodaachisa zaman ammaa kana keessatti jechuudha arabaallee ajamaallee jetteeti waan dhaamtan jettee arabni afaan kiyya kana hin dhaga'u miidiyaa keenya kanas waan bira ga'uun se'u nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe inna allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazicuhu min alcibaadi ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا حديث نكون أمسى نما شريعة إسلامه هند بيقوتي دوبا كافان كينيا نجينا حديث كان نمرقا يجورا واني علماء فودامو الآن حفتوكو جاهل ما ماله هنجري يجو جاهل ما ماله ummanni ribaadhaa walitti hafu zinaadhaa walitti hafu kijibaa walitti hafu kutteedhaa walitti hafu kana malee wanni biraa hin jiru jechuudha zabana gartee ulamaa'iin deemte jaahilummaatu hafaa yeroo jaahilummaa lafatti hafte ammoo jaahiluma kana namni kanuma arraba mi'aawu ka arrabni daa'imaa wahii ilaalanii kanuma caalima godhatanii fatwaa godhaa fa'afta'u bighayri cilmin fadallu wa adallu ufiifis jaallatanii ilma namaatii waan qaceela hin ta'in isaanii himanii yeroo ilmi namaa beekaa ta'e isaan gaafatu waman himan himaniiti ufiifis jallatanii ilma namaatillee ka jallisan
zabana akkanaattu gadi dhufa jechuu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nuu hime jechuudha. Duuba nama sodaachisa dhiiroo aalimni bikka bu'utti jira zabana keenya kanaan keessatti mee akkami laataan nama rifachiisa hedduu nama sodaachisa heewaasaa waan heddummaatee jiruuf jecha. Kanaaf zabana tokko yoo beeyne dhukkuba zabana san keessatti jirullee yoo beeyne dawaa zabana sanii barbaaduudha qabna jechuudha. Dawaa zabana sanii ilmi namaa hawwii yookaa fedhinnaa jiruu duniyaadhaa kana yoo gabaabse malee akka zabana kana mooyatuu hin dandeenye nu mul'ataa jechuudha. Nabi keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe duniyaa tanarraa yeroo dubbate jechuudha. Duniyaa tana likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaalu jedhe. Cufa ummataatiifu addunyaan aalamni duniyaa ka dabre hundi waan ittiin qormaatame qaba diini isaaniitirra waan diini isaan dhowwe jira jechuudha. Zaman hunda keessattuu namni mashguula shaagalamaadha heewasamaadha waan ittiin shaagalamu qaba. Ummanni hundi waan ittiin shaagalamtu qabdi. Sanirra ammoo wanni ummanni nabi Muhammad ittiin shaagalamte ittiin heewasamte diini isaanii ittiin dhabde duniyaadha jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Har'aan tana dur fooqiin hin jirtu takka takkaa jiranii beeytanii magaalama gudditti Finfinnee tana keessaa takka takkaa jira. Har'a kunoo magaalaan teenya xixiqqoon ta gandaa ta qabalee takka lamaattu dhagaa walirra guulee bira ta'a jechuudha. Mucaan fooqii kana arge kuni rafee bula jenna. Rafeen bulu maaliif jennaa mucaa akka isaa fooqii ijaare fiiguu qaba jechuu halkanii guyyaa yoo danda'e biyya keessa fiigeet fooqii tana fiduu qaba. Dadhabullee biyya alaa itti dhaqee wiccaa garii itti dhaqa je'ee ka bahara gartee Liibiyaa kanatti dhumate hisaaban qabu ka qursii jawweedhaa ta'e hisaaban qabu ka baqaysanii kalee keessaa guuratan hisaaban qabu ka asiin gara Suud Afrikaa gaddeema jedhee qursii leencaa ta'e hisaaban qabu ka makiinaa gartee keessatti ukkaamsanii fe'anii poolisa bira dabarsuudhaaf shiimoo ta'anii achi keessatti affeelamanii dhuman hisaaban qaban jechuudha. Zabanni keenya zabana dorgommii duniyaadhaa ta'e zabana kana keessatti duniyarraa yoo obsine malee milkaa'uu hin dandeenyu ilmiidhaan wal argachuu hin dandeenyu. Marra kiyya farasayni shaqqa duburuhu waa lama gartee miila lama qabatanii farda lama koran jedhani nama farda lama yaabbate bikka lamatti addaan dhowaa jette adamne. Akkuma sani ilmii fi duniyaas walitti qabna jedhanii yoo ka fiigan taate jechuudha. Wanni lama bikka takkatti walitti qabamuun hikmaa rabbiiti hedduu jabaata jechuudha. Kunis kophaadhatti gartee hinaaftuudha duniyaan tunis namalee nama biraa waan biraa jalan fiigin akka waan jettuuti. Akhiraan ilmiin kunis namalee waan biraa jala deemtee ansiif ufin kennu akka waan jettuuti. Kanaafuu ulumaa'iin gartee akka itti oomishamtee xallaqu duniyaa wakhaaful fitana duniyaa tana ofirraa lash godhaniitti fitnaa sodaatanii akkasitti ulumaa'iin oomishamte jechuudha. Yoo duniyaadhaan ka warra duniyaa kana gartee keessa jiruun ka wal dorgoman taate ilmiin haftee jirte jechuudha. Kanaafuu dhaamsi keenya gabaabaan warroonni ilmii rabbiin isaanii laaffisee barumsa diinaadhaa keessa jiran obsanii sheeka gartee ilmiidhaa haa ta'anii sheeku duniyaa lafa guuta hisaaban qabu jenna duuba. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. dhaamsa dhumaa inshaallah ulbaarii ammallee gama sheekaas hin deebisa. Olomaa'onni keenya warri biyya keessa jiran jechuudha amma gara manguddummaatti jiranii xullaaba hedduu biraa qabanii ilmiin isaanii kun waraabbamaa hin jiru barraa'aa hin jiru. Kanatti ammoo garteetiin isin hawaasa keenyaaf maal dhaamtan? Bismillahir Rahmanir Rahim. Dura rabbiin sadarkaa dur itti jiranirra ilma namaa kana wayyeessee jira. Akkuma addunyaan biraa wayyaa'u jirtu keenyallee wajji wayyaa'u qaba jenna. Gaaf duraa namni shaggariin dhaqin akka waan hin dhalatiniiti jedhan eessa baananii Addis Ababaa jedhaniin tana jechuudha. Biyyuma isaa lafuma isaa handhuruma ganda isaa kana dhaquun akka malee itti fagoo jechuudha. Maaliif jennaan gabroonfataan akka malee afaan wal wallaalchise ka Jimmaa dhufe waan Harar jedhuun beeku ka Hararii dhufe waan Arsiin jetteen beeku. Jimmarraa ka'ee namni tokko gartee Harar dhaqeetii waan nyaataa kennanii fi nyaatee fixee qorii yeroo deebisu haati gartee nyaata kenniteef jaartiin qariyaadha qorii maa fiddee akhii jennaani isinuma ulfeessuu fi jeen duuba situ jaarsa kiyyaa sinna ulfeessa kayyattu irraa qabanii dadhabanii inni maali yaanni isaa isin kabajuu fi jechuu namni afaan waloon laale isin duratti jechuudha. Uggurri ka
ajaa'ibaa kanatti ture ka kufriidhaa isin duratti akkasuma arsii kanarra dhaqee biyya harartana hin beelawe silaa bikka jedhu kana hin qooqe jedhe hin qooqee jedhee inni gartee kadhatee jennaan yoo qooyxe nurra qooyxa odala harree ka jedhu shimala fudhatee itti gabbee namtichi qooqee jechuun isaan biratti warra arsii biratti qooqee jechuun beelawe jechuudha isaan biratti ammoo warra harar biratti quufee na dadhabanii eenyu gannaa bahaa jechuudha namni saba takkaa ka afaan takkaa ka lafa takkaa walittu achi boo sodaateetti afaan wal wallaale namni shaggarii dhaqee akka waan dhalatiniti jedhan uggura hamaa kufriidhaa san keessa turre har'a xiqqashoo akka waan bayfanneeti namni afaan wal dhagee eegale lafallee walitti achi deemee lafallee wal arguu eegale ilmaan abbaa takkaa garaa walit dhangala'u jira afaan walit dhangala'u jira dukkanni uummatarraa kaate suni nurraa isa hakaatu rabbi nurraa hakaasu suutumaan bayyanatu jirra kanaafuu reediyoo duraan mootummaa bichaa qaba amma namni keenyas qabaate waan ittiin dubbatan televizyiinaa fi maalii kana keessaan kaga mul'atu mootummaa bichaa alhamdulillah kun nuti illee amma ga mul'atu jirra miree hore Itoophiyaati akkana kanaafuu waan jennu bikkuma durii sanitti nafinaadha achumatti nafinaadha sagaleen olomaa teenya waraabamtee haa dabartuu sadaqatul jaariyaa akka isinii taatu warra waraabuufis warra gartee irraa waraabaniifis muhadara mu'minto sheekolee teenya akka lafatti hin banne da'waan akka isaanii akka lafatti hin banne barumsi isaanii akka lafatti hin banne ni danda'ama yeroo ammaa keessatti waan dandeessan dadhabaa of fakkeessanii biran taa'inaadha waan addunyaan itti jirtu kana saammadhaa jenna wabillahi tawfiq جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله الباري هسمرت دابنا كبجمتوتا أردوفتوتا رمو مسلم ميديا إن شاء الله بوليس كنا كان الورابا جرو اسمان أمبوجين تون أن عبد الرحمن أمانو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج براتنا قول ابتداء بنوت نغيات